maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii egaa ani nagaa kiyya fayyaa kiyya akkam jirtu dubbisna akkam egaa baay'een keessan qorumsaaf qophaa akka jirtan abdiin qaba egaa har'ammoo kanan qabadde isiniif dhiyaadhe qorumsa dura torbee tokko yoo qabaattan akkamitti qo'attanii milkaa'uu akka dandeessan waan gabaabaa yookiin immoo gorsa baay'ee barbaachisaa ta'e kutaa kana keessatti qabadde isiniif dhiyaadhe jira jechuudha. How to study a week before exam day. Guyyaa qorumsaa dura torbee tokko yoo qabaanne yookiin guyyaa 3-4 ta'uu danda'a yoo qabaanne akkamitti qo'annee milkaa'uu dandeenya kan jedhu gorsa baay'ee ajaa'ibaa qabadde isiniif dhiyaadhe jira jechuudha. Kanaafuu isinis chaanaalii kanaaf keessummaa taanaan maal eeguu subscribe gochuudhaan maatii ta'a maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu biraa akka dhaqqabuuf gahee keessan bahadhaa. Akkasumas caalatti immoo na deeggaruu yoo barbaaddan yommuu viidiyoo kiyya ilaaltan VPN banachuu hin dagatina. Egaa akkuma beekamu viidiyoowwan YouTube'dhaan gallakkifaman Itoophiyaa keessatti kan ilaalamaniif YouTube'n homaa hin kaffalu jechuudha. Kanaafuu anaan faayinaanshaaliin na deeggaruu barbaadan al kallattiidhaan jechuudha. Wanti isinirraa eegamu waan tokko duwwaadha. Maal gootu jechuudha bilbila keessanirraa aappii hin qabaanne aappii isaa buufadhaatii VPN banachuudhaan connect godhaa. Beeksisni isin dhufa beeksisa sanirraa jechuudha YouTuberiin tokko kan bu'aa argatu. So beeksisa saniif daqiiqaa sakandii 30 yookiin immoo yoo isiniifis boqonnaa isiniif ta'a daqiiqaa 1-2 hin caalu kan gallakkifamu sana yoo ilaaltan immoo moor sirriitti na deeggartu jechuudha. Egaa baay'een keessan akkamitti si deeggaruu jettanii na gaafachaa waan turtaniif kana hogootan ana sirriitti na deeggaruu dandeessu jechuudha. Amma kallattumaan qabiyyee keenya yookiin immoo maloota salphaatti qo'annee ittiin milkaa'uu dandeenyu haa ilaallu. Malli inni jalqabaa understand the syllabus. Silabasii yookiin immoo kitaaba barnootaa keenya sirriitti hubachuu qabna jechuudha. Boqonnaawwan qoramuu dandeenya. Boqonnaa meeqa keessaa qoramna? Qorumsa biyyoolessaa yoo ta'e immoo kutaa meeqa hamma meeqatti? Kutaan 9 boqonnaa meeqa qaba? Fiiziksii yoo ta'e fiiziksiin kutaa 9 boqonnaa meeqa qaba kan jedhu beekuu qabdu jechuudha. Kan 10 meeqa qaba kan jedhu beekuu qabdu jechuudha. Boqonnaawwan jalatti immoo qabiyyeewwan jiran yookiin immoo mata dureewwan jiran irra deemtanii ilaaluu qabdu jechuudha. Maaltu akka jiru beekuu qabdu jechuudha. Akkasumas bal'ina qabiyyeewwanii illee ilaaluu qabdu jechuudha. Kun immoo maaliif isin fayyada? Fakkeenyaaf boqonnaan hundi bal'ina walqixa qabaatu jechuudha. Boqonnaan tokkoo fi boqonnaan lama bal'inni isaa adda adda ta'a jechuudha. Kanaafuu boqonnaan meeqatu sa'aatii baay'ee isin jalaa fudhachuu akka danda'u adda baafachuudhaaf isa kanallee yookiin immoo silabasii keessan dura hubachuun baay'ee barbaachisa. Akkasumas guyyaan qorumsaa yoom akka ta'e sa'aatii meeqatti akka ta'e sirriitti adda baastanii beekuu qabdu jechuudha. Inni kunillee baay'ee murteessaadha waan ta'eef jechuudha. Kuni gorsa isa jalqabaati jechuudha. Malli inni lammaffaa kan isin gochuu qabdan gather study materials. Silabasiin keessan yookiin immoo kitaabni keessan yookiin immoo qabiyyeen keessaa qoramuuf deemtan maal akka fakkaatu erga ilaaltaniin booda wantoota irraa qo'attan qopheeffachuu qabdu jechuudha. Isaan kunniin maal dabalachuu danda'u? Kitaabota daree keessanii yaadannoo gabaabaa barsiisan keessan isinii kennu akkasumas handaawutiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kana qabaachuu keessan mirkaneeffachuu qabdu jechuudha. Dabalataan maddoota dabalataa kitaabolee deeggarsaa garaagaraa reference books kan jennuun ta'uu danda'a. Online toolsiiwwan onlaayinii garaagaraa chaanaaliiwwan yuutuubii garaagaraa kam akka fayyadamtan beekuu qabdu jechuudha. Egaa torbee tokko qabdu waan ta'eef yookiin immoo guyyaa 3 yookiin guyyaa 2 qabdu waan ta'eef chaanaalii haaraa barbaaddu yoo ta'e yeroo keessan baay'ee isin jalaa fudhata jechuudha. Yeroo kanatti kan isin dhaqxanii check gochuu qabdan chaanaalii kana dura fayyadamtanii beektan ta'uu qaba jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee gabaabaa ta'e qabdu waan ta'eef jechuudha. Pilaatfoormii biraas yoo ta'e akkasuma kan kana dura itti fayyadamtanii beektan ta'uu qaba jechuudha. Of eeggannoodhaan tuulsiiwwan kanneen akka ChatGPT barnootaaf baay'ee barbaachisoodha jechuudha. Waan barbaaddan yeroo gabaabaa keessatti ittiin argachuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Malli sadaffaan create a study plan. Karoora qo'annaa qabaachuu qabdu jechuudha. Kuni baay'ee murteessaadha jechuudha. Karoora qo'annaa yoo qabaachuu baattan baay'ee rakkattu jechuudha. Har'a maal akka qo'achuu qabdan hin beektanii jechuudha. Wal isin jalaadha jechuudha. Kan qoramuuf deemtan gosa 10 ta'uu danda'a, gosa 5 ta'uu danda'a. Kamtu kami yooman qo'adha kan jedhu osuma kana yaaddan yeroon keessan isin jalaa gubata jechuudha. Garuu yoo karoora qo'annaa qabaattan galma qabdu, kaayyuu qabdu, guyyaa isaa adda qoqqoodanii keessanitti hin rakkattanii jechuudha.
wantoota qo'attan san guyyaa guyyaadhaan qabiyyeewwan guyyaa guyyaadhaan akkasuma sa'aatii sa'aatiidhaan adda baasatii kaa'a. Gosoota barnootaa guyyaa akkasiin qo'adha jettanii erga qooddanii fakkeenyaaf fiiziksii wixataaf qibxatan qo'achuu qaba. Keemistirii immoo roobii fi kamisa, baayoloojii, jimaata akkasuma 2-2 gochuu dandeessu jechuudha. Erga adda baaftanii qoqqooddaniin booda qabiyyeewwan isaanii immoo wixata fiiziksii qo'attuu ta'e fiiziksii waa'ee maalii qo'attu, boqonnaa meeqa qo'attu kan jedhu sana karoora keessan irra kaa'uu qabdu jechuudha. Inni kun salphaatti osoo isin hin dhiphatin mala baay'ee bashannansiisaa ta'een qorumsa keessaniif akka qophooftaniif isin gargaara jechuudha. Yommuu karoorfattan boqonnaa illee sammuu keessanis qaamni keessanis boqonnaa barbaada. Sa'aatii 24 qabaattan sa'aatii 24 qo'attu jechuu miti guyyaatti. Sa'aatii 6 yookiin 7 yoo raftan kanaaf hundas ni qo'attu jechuu miti jechuudha. Gidduu gidduutti sa'aatii 2 qo'attanii yookiin sa'aatii 1 qo'attanii boqonnaawwan baay'ee gaggabaabaa ta'an fudhachuu qabdu jechuudha. Egaa boqonnaawwan gaggabaabaa kun maal ta'uu danda'u? Bishaan dhuguu ta'uu danda'a. Eksersaayisii yookiin immoo sochii qaamaa baay'ee salphaatee ta'uu danda'a. Pushaappii ta'uu danda'a. Pushaappii bu'uu dandeessu. Isaan kunniin illee wanta isin bashannansiisan. Fakkeenyaaf muuziqaa dhaggeeffachuutti isinitti tola yoo ta'e kan amantiis haa ta'u isa biraas daqiiqaa 5 kan nama tokko dhaggeeffattanii deebi'u jechuudha. Yookiin immoo wanta isin bashannansiisu tokko ilaaltanii deebi'uu dandeessu. Garuu achiin hafuun qabdanii turuun qabdan jechuudha. Daqiiqaa 5 amma 10tti amala rafuu ni qabdu ta'e amma raftanii hirribni isinitti dhufa yoo ta'e daqiiqaa 5 amma 10tti raftanii ka'uu dandeessu jechuudha. Isaan kanneen illee itti yaaduu qabdu jechuudha yommuu karoorfattan. Inni afuraffaan qabiyyeewwan yaada isaanii yookiin immoo ergaa isaanii sirriitti hubachuu. Conceptual understanding. Yaada isaanii hubachuu. Yaada hubachuudhaaf immoo qabiyyeen tokko waa'ee maalii dubbata kan jedhu ergaa isaa yookiin yaada isaa hubachuudhaaf jalqaba yaada isa bu'uurarraa kaatu jechuudha. From basic concepts or fundamental concepts. Erga beezikii yookiin immoo yaada bu'uuraa qabiyyee tokko hubattanii booda fakkeenya fiiziksii keessatti waa'ee foorsii barattoota jalqaba foorsii jechuun seensii isaa hubachuu jechuudha. Maal jechuudha? Waan tokko dhiibuu yookiin harkisuu. Sanaan booda gosoota humna adda addaa jira jechuudha. Wal xaxaatti deemtu jechuudha salphaarraa. Bifa kanaan yaada isaa hunda isaatu yaada isaa hubachaa deemuu qabdu jechuudha. Egaa yaada isaa yommuu hubattan gadi fageenyaan fakkeenyaaf yoo dandeessan sadarkaa kitaaba keessan irra taa'een ol hoo deemtan amma tokko jechuudha. Maaliif sirriitti konfidensii akka horattaniif yookiin immoo salphaatti akka deebistaniif jechuudha. Akkasuma gadi fageenyaan qabiyyee tokko hubachuuf yaaluun yeroo dheeraa isinirraa fudhachuun qabu garuu gadi fageessanii jechuudha. Dandeettii yaaduu keessanillee akka dabalu isin taasisa jechuudha. Critical thinking kan jennu san isiniif dabala jechuudha. Erga kana gootanii booda yaadannoowwan isinii kennaman samaraayis gootu jechuudha. Maal jechuudha yaadannoowwan isinii kennaman samaraayis gochuun? Flash card kan jennu yookiin immoo waan qo'attan sana fuula tokko irratti bifa chaartiitiin ta'uu danda'a. Bifa kaartaatiin ta'uu danda'a. Bifa fakkiitiin ta'uu danda'a. Garuu boqonnaa tokko fuula tokko irratti gaggabaabsitanii mala isinii galuun egaa malli nama tokkoof ta'uu dhiisuu danda'a. Keessattuu fuula tokko halluudhuma tokkoo fayyadamtan yookiin immoo boqonnaa tokko halluudhuma tokkoo fayyadamtan. Fakkeenyaaf boqonnaa 4 fiiziksii boqonnaa 4 irraa kaatan yoo ta'e boqonnaa 4 diimaa yoo gootan boqonnaa 5 immoo keelloo boqonnaa 6 magariisa akkas gochaa deemuu dandeessu. Maaliif sammuun keessan waa'ee konseptii sanaa yommuu qorumsa irratti gaafatamu jalqaba maalirraa ka'a halluu sanirraa ka'a. Halluu diimaatiin kaastanii as jalatti waan kaastan san giraafii kaastan san kaartaa kaaftan san sammuun keessan isinii yaadata yookiin immoo qabachuudhaan qorumsa irratti konfidensii guddaadhaan akka deebii argattan isin gargaara jechuudha. Inni shanaffaan practice problems. Gaafilee shaakaluudha jechuudha. Gaafilee akkamii shaakalla? Gaafilee xumura boqonnaa irratti dhufan shaakaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. End of chapters problems. Akkasuma hojii manaa fi hojii dareewwan barsiisan keessan irratti isinii kennaa turan shaakaluun murteessaadha jechuudha. Fakkeenyota kitaaba keessan irratti kennamaa turan shaakaluu qabdu jechuudha. Qorumsa kana dura kennamaa ture past papers kan dareessuu ta'e qorumsa biyyoolessaas ta'e. Fakkeenyaaf barattoonni kutaa 9 hamma 10tti manneen barnoota oolmaa addaa fi bultii addaa keessa jirtan qorumsi keessan sadarkaa Oromiyaatti qophaa'a jechuudha.
Kanaafuu inni kun haaraadha. Simisteera darbe baruma kana bara 2016 jalqabe. Foormaatiin isaa maal akka ta'e ni beektu jechuudha. Maaliin wal fakkaata? Qorumsa biyyoolessaatiin wal fakkaata jechuudha. Gaaffileen filannoodha. Yeroo baay'ee maalirratti xiyyeeffata jechuudha? Konseptii irratti xiyyeeffata jechuudha. So isaan kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Warreen kunis foormaatii qormaata keessaniin wal baruu qabdu jechuudha. Barsiisaan keessan bara darbe tiruufoolsii meeqa baase? Moo tiruufoolsii baaseera? Walitti firoomsii qabaa? Hojiin agarsiisii qabaa? Bakka duwwaa qabaa? Isaan kana sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Yoo itti qophooftan booda sammuun keessan hin rakkatu salphaatti argattu jechuudha. Garuu waan dhufu erga hin beekne baay'ee rakkisaadha. Ni burjaajoftu. Maaltu dhufaa laata jechuudha. Garuu yoo dura ilaaltan foormaatiin qormaataa yookiin immoo qormaanni keessan gosa gaaffilee kam kam of keessaa qabachuu danda'a jettanii yoo yaaddan hojiin agarsiisii qabaa? Hojiif agarsiisiifis of qopheessitu jechuudha. Bakka duwwaa qabaa? Eeyyee isaafis of qopheessitu. Sammuun keessan qophaa'aa ta'ee dhaqa jechuudha qormaatarra yommuu ta'u. Firoomsiis dhugaaf sobas akkasumatti jechuudha. Isa kana beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Akkasuma yommuu shaakaltan yeroo ofii kennuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf fiiziksii qo'achaa jirtu yookiin keemistirii qo'achaa jirtu yeroo baay'ee keemistiriidhaaf gaaffii hammanaatiif yeroo hammamiitu kennama kan jedhu ofuma keessanii averejii baastu jechuudha. Sanaan booda isinis averejii sanaan gaaffii ofii kennitanii gaaffii 10 ta'uu danda'a 5 ta'uu danda'a ofii kennitanii sa'aatii hammamiitu immoo gaaffii kanaaf kennama kan jedhu erga adda baaftaniin booda bilbila keessanirraa taayimarii banattanii sa'aatii san keessatti hammaman hojjechuu danda'an. Saffisni koo fi sirrummaan koo yoo wal madaala maaliif qormaata sirriitti deebisuu keessatti saffisni keessanis sirrummaan keessanis murteessaadha jechuudha. Your speed and accuracy. Speedii qabaattanii dogoggoroota xiqqoo uumtuu ta'e fakkeenyaaf wantoonni kaalkuleeshinii qaban keemistirii, maatimaatiksii, fiiziksiin lakkoofsota waan ta'eef of eeggannoo guddaa gochuu qabdu jechuudha. Mallattoowwan ida'uu hir'isuu shallaggiiwwan garaagaraa irratti of eeggannoo guddaa isin barbaada. Dogoggorri xiqqoon deebii keessan isin dhabsiisa waan ta'eef jechuudha. Wal madaaluu qaba jechuudha. Akkasuma immoo sirrummaan keessan olaanaa ta'e gaaffii tokko irratti daqiiqaa hedduu xumurtuu yoo ta'e yookiin immoo saffisni keessan gadaanaadha yoo ta'e gaaffilee hedduu osoo hin xumurin isin jalaa hafaa qabxiin keessan gadi isin jalaa bu'aa jechuudha. Kanaafuu yommuu qo'attan saffisni koo fi hammina ani gaaffilee sirriitti deebisu wal madaalaa kan jedhu ufuma keessanii of shaakalsiiftanii of fooyyessaatii akkasuma qorumsaan of barsiisatii deemuu qabdu jechuudha. Inni jaaffaan clarified doubts shakkiiwwan adda baafachuu. Shakkiiwwan erga adda baafattanii booda eenyurraa ibsa dabalataa argachuu kan dandeessan. Egaa oolmaa guddaa kan isin irraa qaban barsiisota keessan jechuudha. Jalqaba irratti barsiisota keessan dubbisaa. Barsiisonni keessan isin gargaaruudhaaf baay'ee qophaa'uudha jechuudha. Namni hundi wal fakkaataadhaas yoo jechuu baanne barsiisaan baay'een barataa isaa gargaaruudhaaf baay'ee qophaa'aadha jechuudha. Egaa barsiisonni illee kanarratti barattoota keessan deeggaruuf sirriitti qophaa'uu ta'uu qabdu jechuudha. Waan hojjennu tokkoof of kennuu qabna waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu barsiisonni keessan sirriitti isin gargaaruuf qophaa'uudha waan ta'eef barsiisaa keessan gaafachuu dandeessu. Osoon dubbisuu barsiisaa waa'een kana akkas sirriitti ifanaan taane iddoo kanatti na deeggartu jedhaatii barsiisaa keessan gaafadha. Sanaan booda waan shakkitan sana achumatti dhaamsitanii bira dabartu jechuudha. Inni lammaffaa garee qo'annaa yoo qabaattan baay'ee gorfama jechuudha. Study groups. Garee qo'annaa kun barattoota daree keessanii wajjin ta'uu danda'a. Nama lamaan ta'uu danda'a, sadiinis ta'uu danda'a, sanaa olis ta'uu danda'a. Baay'ee bara kana qaama wal arguun dirqama miti. Galanni teekinooloojii faa ta'uuti. Pilaatfoormiiwwan garaagaraa irratti guruppii uummachuu dandeessu jechuudha. Guruppii qo'annaa telegiraamii irratti ta'uu danda'a. Akkasuma pilaatfoormoota garaagaraa irratti kan isin mijatu irratti guruppii uummachuu dandeessu. Garuu guruppiin isin uummattan of eeggannoodhaan ta'uu qaba jechuudha. Isaan kana fayyadamtanitti iddoo shakkitan sana deeggarsa barbaachisaa ta'e argachuu qabdu jechuudha. Akkasuma gareedhaan qo'achuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa warra adii kun maal jedhu? Always two heads are better than one head jedhu jechuudha. Sammuun lama yeroo hunda sammuu tokko oli kuni baay'ee dhugaadha jechuudha. Kanaafuu hiriyaa keessan faana qo'achuun yeroo tokko barbaachisaadha jechuudha. Yeroo hunda soo ta'u. Maaliif isa ati hubatte inni nu hubatu isa inni hubate immoo ati hubachuu dhiisuu dandeessa jechuudha. Isheenis akkasuma. Isa isheen hubatte ati hubachuu dhiisuu dandeessa. Isa immoo ati hubatte isheen hubachuu dhiisuu dandeessi jechuudha.
Kanaafuu wal wajjin qo'achuun wal gargaaruun baay'ee murteessaadha. Jecha chaayinoota tokko jira asitti jecha ajaa'ibaa jira jecha warra chaayinaa tokko maal jedhu nama tokko bara jireenya isaa guutuu qurxummii isa nyaachisuurra guyyaa takkitti akkamitti qurxummiin akka qabamu itti agarsiisutu baay'ee gaariidha jedha. Kanaafuu isinis guyyaa qorumsa irratti hiriyaa keessan qorumsa achisiisuuf yaaluurra qorumsa dura isa gargaara. Kalas. Inni torbaffaan yeroo hunda irra deebitanii ilaalu. Yeroo hunda irra deebitanii ilaalu. Inni kun maal jechuudha? Guyyaa guyyaadhaan yeroo gabaabaaf waan kana dura qo'attan irra deebitanii ilaalu. Waan hunda ilaalu jechuun iddoo murteessaa ta'e qofa. Keessattuu iddoo ulfaatinni jirutti. Boqonnaa tokko keessaa jalqabni isaa sirriitti isiniif galuu danda'a. Gidduutti siqee ulfaachuu danda'a. Naannoo sana irratti daqiiqaa 5-10 kan hin caalleef waan kana dura qo'attan irra deebitanii yoo yaaltan, yoo dubbattan, yoo barsiiftan, malli qo'annaa inni guddaan yookiin immoo inni bareenni barsiisuudha jechuudha. Akka waan barataa qabdanitti ofii keessan deebitanii of barsiistan yeroo gabaabaadhaaf wanti qo'attan sun akka isin jalaan banne yookiin immoo dandeettiin yaadachuu sammuu keessanii sirriitti isiniif guddata yookiin immoo isiniif dagaaga jechuudha. Egaa kun yeroo hunda ta'uu qaba jechuudha. Dhaabbataa ta'uu qaba jechuudha. Akkasuma iddoo ammas itti rakkattanoo jiraate wanti dagattanoo jiraate yeruma sana reefu gootu jechuudha irra dabartanii jechuudha. Kanaafuu guyyaa qorumsaa wanti isin dhabdan tokko illee hin jiraatu jechuudha. Inni kun kan guyyaati jechuudha. Torbee kana wanta qo'adhe keessaa maalan yaadan ammas iddoo murteessaa ta'e qofa ta'uu qaba jechuudha kan isin yeroo irratti dabarsitan. Yeroo dheeraaf ta'uu hin qabu jechuudha. Yoo baay'ate daqiiqaa 20 yookiin 15 ta'uu qaba jechuudha. Torbee kana wantoota qo'adhe nan yaadadhaa qorumsi isaa wal qabatee yoo dhufe nan deebisaa kan jedhu ammas irra deebiin ilaalu kan torbee kana gaggeessuu dandeessu jechuudha. Inni kunillee baay'ee murteessaadha. 8ffaan use mnemonics and analogies. Mnemonics fi analogy fayyadamuu dandeessu jechuudha. Mnemonics kan jennu maal jechuudha? Qabiyyee wal xaxaa keessattuu wantoota tarra'an yookiin immoo foormulaawwan garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Jechoota mataa keessanii kan isinii galaniin bakka buufachuu jechuudha. Jechoota mataa keessanii kan isinii galaniin bakka buufachuu. Fakkeenyaaf waa'ee maashinoota sasalphaa keessaa waa'ee gosoota fonqolchaa barattu yoo ta'e qo'attan yoo ta'e fakkeenyaaf gosoota fonqolchaa 3 jira jechuudha. First class levers, second class levers and third class levers jettanii iddoo sadiitti qoodanii beektu jechuudha. Isa kana kamtu kami? Eessatti falgiramiin gidduu oola? Eessatti loodii fi efertiin immoo gidduu oola kan jedhu beekuu barbaadan jechoota muraasaan bakka buusuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf first class keessatti gidduu kan oolu eenyudha? Falgiramiidha jechuudha. So EFL jechuu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo LFE jechuu dandeessu jechuudha. Kan gidduu oolu eenyudha jechuudha? F yookiin immoo falgiramiidha jechuudha. In efertiidha, L'n loodiidha jechuudha. Sakandii keessatti immoo FLE jechuu dandeessu. Eenyutu gidduu oola? Loodiitti gidduu oola waan ta'eef jechuudha. Yookiin immoo ELF jechuu dandeessu. Doesn't matter. Yookiin immoo FLE yookiin ELF jechuu dandeessu jecha mataa keessaniitiin. Akkasuma waa'ee visible light fakkeenyaaf spectrumii visible light qo'attu yoo ta'e torbatu jiru. Torban sana tokko tokkoon jechoota sana yaadachuu barbaadda. Akkaataa dheerina wavelengthsiiti yookiin immoo akkaataa gabaabinaati yoo isin hin jedhe mnemonic gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf wavelengthsii gabaabarraa gara dheeraatti yommuu deemnu maal jennee bakka buusnarree VIBGYOR jechuu dandeenya jechuudha. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Yookiin immoo yoo dheeraarraa gara gabaabaatti deemnes RGB'f kuni mnemonics kan jennudha jechuudha. Jechoota nuu ganan keessattuu wantoota tarreessinu kan wantoota tartiibessinu kan mala kanaan mala jecha ofiitiin bakka buufachuu kanaan yoo qabattan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni lammaffaan analysis. Analysis jechuun fakkeessuudhaan bakka buusuudhaan qabiyyee sirriitti nuyi hin hubanne tokko yookiin immoo qabiyyee nuuf haaraa ta'e tokko qabiyyee kana dura beeknu yookiin immoo wanta kana dura beeknuun wal fakkeessuudha jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa bishaan ujummoo keessa itti yaa'u ni beektu jechuudha. Bu'aanbaa kan jennuun sana. Isa kana yommuu qabiyyee waa'ee yaa'insa kaarentii elektirikii barattan isaan wal fakkeessuu dandeenya jechuudha. Akkuma ujummoo baay'ee bal'aa ta'e keessa bishaan baay'een yaa'uu danda'u, shuboo baay'ee furdaa ta'e keessa kaarentiin baay'een yaa'uu danda'a. Burqaan bishaanii guddaa yoo ta'e
hammi yaa'insa bishaanii akkuma guddaa ta'u voolteejiin elektirikiis guddaa yoo ta'e hammi yaa'insa karantii guddaa ta'a. Isa kanaan anaaloojii yookiin immoo mala bakka buusuu yookiin immoo waan kana dura beeknu waan amma barachaa jiru yookiin immoo waan qabiyyee haaraa ta'e tokkoon fakkeessuudhaan yookiin immoo isaan wal madaalchisuudhaan malli itti barannu immoo anaaloojii jedhama jechuudha. Malli kunis baay'ee murteessaadha itti fayyadamuun gahee keessanii jechuudha. Malli inni saglaffaan active mind. Sammuu keessan yeroo hunda si'aawaa taasisa. Akkamitti sammuu keenya yeroo hunda si'aawaa taasisna kan jedhu gaaffii ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo qo'attan silas dubbanneerra. Sa'aatii qabdan hunda ni qo'attu jechuun hin danda'amu yoo yaaltan isin milkooftanii jechuudha. Maaliif nama waan taataniif qaamni keenya sammuun keenya ni dadhaba. Kanaafuu qo'annaa gidduutti wantoota isin bashannansiisan yookiin immoo wantoota isinitti tolan yeroo gabaabduudhaaf hojjechuu qabdu jechuudha. Silas dubbadheera. Daqiiqaa 5-10tti rafuu dandeessu amala isaa yoo qabaattan. Ani amala isii akkasiin qabu fakkeenyaaf guyyaa hirribnatti hin dhufu jechuudha. Guyyaa nan rafuu hin jedhe fakkeenyaaf jechuudha. Yaaleen beeka. Kan amala akkasii qabdan daqiiqaa 5-10 kana caaluun qabu garuu. Akkasuma sochii qaama salphaa taasisuu dandeessu. Pushaappii hojjechuu dandeessu. Bishaan dhuguu dandeessu. Kan immoo muuziqaan filannoo keessan ta'e muuziqaa tokko yookiin lama dhageeffattanii deebi'uu dandeessu. Muuziqaan kan amantii ta'uu danda'a, isa kaanis ta'uu danda'a jechuudha. Rakkoon qabu kan isin gammachiisu ta'uu qaba jechuudha. Sammuun keessan maal ta'a ni boqota. Yoommoo sabjektii baay'ee qabaattan sabjektii illee wal jala jijjiiruu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf fiiziksii osoo qo'achaa jirtan sammuu keessanitti miirri dadhabbii osoo itti dhaga'ame jijjiirtanii yookiin baayoloojii yookiin immoo siivikii yookiin immoo histirii qo'achuu dandeessu jechuudha. Inni kunillee mala sammuu keessan aktiivitti gootan keessaa isa tokkodha. Kuni maalidha jechuudha yeroo baay'ee gabaabaa ta'e qabdu yoo ta'e jechuudha. So mala kana sirriitti fayyadamuu qabdu jechuudha. Sirriitti fayyadamuu qabdu jechuudha. Maaliif sammuun keessan aktiiv hin taane yookiin immoo si'aawaa hin taane yoo ta'e dubbisuu ta'a malee qo'achuu hin ta'u waan ta'eef jechuudha. Dubbisuu fi qo'achuun immoo garaagarummaa guddaa qaba waan ta'eef. Malli inni kurnaffaan also study when you are tired. Inni kun iddoo murteessaadha jechuudha. Yemmuu miirri dadhabbii miirri nuffii isinitti dhaga'amullee akkasumatti obsaatii qo'adhaa dubbisa. Maaliif ijoolleen dogoggoriina. Biyya lafaa irratti guyyaan namaaf mijatu tokkollee hin jiru. Guyyaa mijataa yeroo mijataa sammuu yeroo hunda bashannan yookiin immoo itti tole hin eegina. Yeroon akkasii hin jiru jechuudha biyya lafaa irraa amma jiru. Kanaafuu osuma dandeettii qo'achuu qabdan osuma hin dadhabiin yeroo tokko tokko sodaadhaan qorumsa hedduu gara fuulduraatti qoramtoota xiqqooshii sodaatti isinitti dhaga'ama. Noormaalidha rakkoon qabu wanta saniif bakka kennuu keessan isinitti agarsiisa hin baay'atiin malee jechuudha. Garuu dubbisuudhuma qabdu jechuudha. Yoo miirri dadhabbii yookiin miirri nuffii isinitti qabame akkamittan miira qo'annaa keessa of galchaa kan jedhu sana maal gootu jechuudha. Jalqaba waan salphaarraa kaatu jechuudha. Jalqaba waan salphaarraa kaatu jechuudha. Waan salphaarraa kaataniit osuma jettan mirqaanaa kan jennu san keessa galtu jechuudha. Sanaan booda namni iyyuu isin dhaabu jechuudha. Alaarmii guuttattanii sa'aatiin hirribaa keessanii yeroo ga'e yookiin immoo wantoota garaagaraatiif sa'aatii laaqanaa ta'uu danda'a. Isaan adda kuttu jechuudha. Kanaafuu yeroo dadhabdanis dubbisuu qabdu. Maaliif adaduma yeroo dheeressaa deemtaniin yookiin immoo beellama kennaa deemtaniin yeroon isin qabdan isin jalaa dhumaa deema waan ta'eef jechuudha. Okay, malli kana gochuu dandeessan fakkeenyaaf maastikaa alalchuu ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee dadhabdanitti maastikaa alalchuu ta'uu danda'a kan gochuu dandeessan. Bishaan dhuguun iddoo kanatti isin gargaara. Akkasuma yeroo gabaabaadhaaf maal gochuudhaan sochii qaamaa as keessatti illee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Wantoota isin jeeqan immoo hir'isuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf amma danda'amatetti hiriyaa isin jeequu of biraa qabaattan wanta sanarraa fagaachuu televizyiiniin yoo isin bira jiraate kutaa xiqqooshee sagaleen hin jirretti deemu jechuudha. Akkaataa isiniif mijatuuf jechuudha. So isa kana godhaati yemmuu miirri dadhabbiillee isinitti dhaga'ame dubbisuun baay'ee murteessaadha jechuudha milkaa'ina keessan keessatti. Inni 11ffaan focus on weak areas. Naannoo isin rakkisa irratti xiyyeeffachuu qabdu jechuudha. Naannoo isiniif gale naannoo hubattan irratti yeroo baay'ee balleessuun barbaachisu. Jalqaba irratti naannoon rakkise kami kan jedhu sana egaa kun shakkiidhaan wal fakkaata. Shakkiin barsiisota keessan gaafachuudha. Isin immoo kan barsiisota keessan gaafattan sana kan dura shakkitanii turtan sana deebitanii xiyyeeffannoo addaa kennuufii qabdu jechuudha. Akkamitti xiyyeeffannoo addaa kennituufi naannoo sana irratti sa'aatii dheeraa fudhattanii dubbisuu qabdu, gaafilee baay'ee fudhattanii hojjechuu qabdu jechuudha. Warra sirrii isinii galeef gaafii tokko yookiin lama hojjettan isa kanaaf 5 yookiin 4 kennuufii dandeessu jechuudha.
Inni biraa shaakala naannoo sana irratti xiyyeeffate targeted practice. Inni kunis murteessaadha jechuudha. Naannoo sana irratti gaafilee hedduu hojjechuudha. Akkuma isinitti hime jechuudha. Qorumsa darbeeraa ta'uu danda'a. Gaafilee xumura boqonnaa ta'uu danda'a. Fakkeenyota kitaaba keessan irratti kennaman ta'uu danda'a jechuudha. Isaan fayyadamtanii naannoo chaalenjii isin godhe irratti xiyyeeffannoo guddaa yoo kennitan salphumatti qorumsa irratti milkooftu jechuudha. Inni 12ffaan seera sa'aatii 24 jennuun isa kanaan 24 hours warra faranjiitu jedhanii jechuudha. Inni kunis baay'ee murteessaadha. Maal inni seerri kun immoo jechuu dandeessu jechuudha. Seerri kun qorumsa kamiifuu kan isin qophaa'u qabdan sa'aatii qorumsaa san dura akka waan inni sa'aatii 24 dursee ta'etti. Fakkeenyaaf maal jechuun barbaade? Qorumsi keessan fiiziksii kibxata ganama yoo ta'e kan isin qophaa'uudhaa qabdan akka qorumsi fiiziksii waan wixata ganama ta'etti ta'uu qaba jechuudha. Maal inni faayidaan isa kanaa naan jechuu dandeessu jechuudha. Faayidaan isa kanaa tokkoffaa sammuu keessaniif boqonnaa kennitu jechuudha. Sammuu keessaniif boqonnaa kennitu akkasuma dhiphina ofirraa hir'istu yookiin immoo sodaa ofirraa hir'istu jechuudha. Yommuu shakkii qabaattan duubatti deebitanii ilaaluudhaafis yeroo argattu jechuudha. Sammuu keessaniif boqonnaa kennitu maaliif xumurtaniitti dubbistanii wanta shakkitan yoo qabaattan naannoo isinitti cime yookiin naannoo isin hin galle irra deebitanii ilaaluudhaaf yeroo argattu akkasuma sammuun keessan wanta qo'attan sana akka of keessatti analaayiz godhuuf ammuma qo'annee ammuma yaadachuun yeroo tokko tokko rakkisaadha jechuudha. Sammuun keenya wanta sana interpret gochuuf yeroo itti fudhata analaayiz gochuu qabda jechuudha. Daataa nuyi yookiin immoo information itti galchine sana sammuun keenya bulleessuudhaaf yeroo isa gaafata jechuudha. So yeroo sana sammuu keenyaafis kennuudhaaf confidence keenya qorumsa irratti dabaluudhaaf yeroo hunda gosa barnoota kamiifuu yemmuu qorumsaa isa sirrii irraa akka waan inni sa'aatii 24 yookiin immoo guyyaa tokko guutuu dursee jirutti yoo xumurtan baay'ee itti milkooftu jechuudha. Baay'ee itti milkooftu jechuudha. Inni kun seera baay'ee murteessaadha yookiin immoo gorsa baay'ee murteessaadha jechuudha. Itti fayyadamaa jijjiirama ofuma irratti ilaaltu jechuudha. Dhiphachuun hin jiru, sodaachuun hin jiru. Waan shakkitaniif yeroo argattu, dhaqxanii ilaaltu, deebiitti kennitu, konfidensiidhaan qorumsa keessan dhaqxanii fudhattu ni milkooftu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa inni xumuraa fi inni baay'ee murteessaa ta'e tip number 13 take care of yourself. Ofii keessaniif bakka kennaa yookiin immoo of eeggadhaa. Maal jechuudha? Qo'achuunis, barachuunis, barsiisuunis wantoota kanaan dura dubbanne kana hunda gochuudhaaf yoo fayyaa qabaattan duwwaadha jechuudha. Yoo sammuun keessan fayyaa qabaate, yoo qaamni keessan fayyaa qabaate. Akkamitti of eegganna isa jedhuuf jalqaba irratti hirriba gahaa ta'e rafuu qabdu jechuudha. Yoo xiqqaate sa'aatii 6 hanga 7 rafuu qabdu jechuudha halkan tokkotti. Halkan tokkotti sa'aatii 6 hanga 7 guyyaa hunda rafuu qabdu. Keessattuu guyyaa qorumsa fakkeenyaaf qorumsa qoramtu yoo ta'e sa'aatiiwwan amma jedhee kana rafuun baay'ee dirqama jechuudha. Maaliif sammuu rafeen qorumsa irra taa'urra baay'ee dubbisuu dhiisuu wayyaa jechuudha. Kanaafuu osoo rafiin bultanii yookiin immoo sa'aatii 1-2 qofa raftanii yoo qorumsa irra teessan qormaata kan fudhattan sammuu rafeenii jechuudha. Qaamni keessan ka'eera teessaniitu qorumsa irra teessanii barreessaa jirtu garuu sammuun keessan siliippii ta'eera yookiin immoo rafaa jira jechuudha. Kanaafuu waanuma beektan dhabdu jechuudha. Waanuma baay'ee salphaa ta'e kan kana dura beektan osoo waan sana baratiin kan beektan illee dhabuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu hirriba gahaa ta'e rafuun keessattuu torbee qormaata irratti baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni biraa nyaata sirriitti nyaachuu qabdu jechuudha. Egaa qo'annaadhaaf jettanii qo'achuun qabeettanii yeroo laaqana keessanii utaaluu barattoonni tokko tokko akkas gochuu danda'u jechuudha. Yeroo ciree keessanii, yeroo irbaata keessanii gonkumaa gochuun qabdanii jechuudha. Enerjii luus gochaa jirtu waan ta'eef nyaanni isin barbaachisa. Inumaa yoo danda'ame nyaata madaalawaa ta'e yommuu sirriitti dubbistan sirriitti fudhachuu qabdu jechuudha. Akkasuma bishaan sirriitti dhuguu qabdu jechuudha. You should stay hydrated. Bishaan sirriitti dhuguu qabdu jechuudha. Bishaan yoo danda'amaa ta'e isin biraa dhabamuu qabu jechuudha yommuu dubbistan. Maaliif tokkoffaa bishaan dhugdan sun kontentii oksijiinii qaba. Sammuu keessan refresh gochaa deema jechuudha. Akkasuma enerjii luus gootaniif illee bishaan baay'ee murteessaadha jechuudha. Akkasuma yeroo qo'annaa keessanii fi yeroo ofii kennuunis murteessaadha jechuudha. Relaxation time kan jenneen sana jechuudha. Sammuun keessan baay'ee
biizii ta'uun qabu yookiin immoo baay'ee dhiphachuun qabu jechuudha. Yeroo hunda isin ilaalcha gaarii qabaadha. Hiriyaan keessan yoo isin gaafate yookiin yoo hin galleef gargaarani. Egaa isuma dubbisila jenne sana jechuudha. Isaan kana hunda to'achuu danda'uu qabdu jechuudha. Stresiiwwan garaagaraa akkasinitti hin dhufneef kan amma jennu kun baay'ee murteessaadha. Sammuun keessan aktiif ta'e akka turuuf inni kun murteessaadha. Kanaafuu isaan kana gochuuf fayyaa keenya sirriitti eeggachuu qabdu jechuudha. Egaa maloota kana yoo fayyadamtan sirriitti milkooftu jedheen abdadha. Ammas carraa gaariin isiniif hawwa. Hamma ammaatti chaanaalii kana subscribe hin godhin jirtu taanaan maaliif durii subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessaniif barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa isiniin jecha caalaatti immoo na deeggaruu barbaaddan yommuu viidiyoo kiyya ilaaltan VPN banachuu hin dagatiinaa. Qorumsa gaarii carraa gaarii sirriitti akka hojjettan abdiin qaba. Yaada keessan comment box keessatti naa kaa'uu hin dagatiinaa. Baay'een isin jaaladha. Waan laafaa.